Faarfataa Mangistuu Baqqalaa maalirratti argama? Ji'a tokkoon dura Faarfataa Mangistuu Baqqalee akka tasaa dhukkubsatee hospitaala galuun ooperaasyoonii ta'uun isaa ni yaadatama. Yeroo turtii hospitaala Sadaamoo magaalaa Hoolotaatti argamutti yaalamaa turettis waan inni irra ture isin biraan ga'uun keenyas ni yaadatama. Gaaffii namoonni baay'een nu gaafataniin Faarfataa Mangeen ji'a tokko booda immoo maalirratti argama? Gara tajaajila isaatti immoo deebi'eera moo fayyaan isaa maal fakkaata? Gaaffiiwwan jedhu isin nuuf dhiyeessitaniin bilbilaan isaa wajjin turtii gooneerra isin biraan geenya. Itti daballees gaaffiif deebiin kanaan dura miidiyaa keenya Kiristiyaan Miidiyaa wajjin taasisees wal qabsiifnee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Nu wajjin tura. Goofto tarratti gooftaa kan taate ati mootidha. Maqaan kee immoo Yesuus jedhamta leencayyuu dida. Jabaa jabaa jabaarra caalu Waaqa sodaattama. Sobdeen beektu amma maqaa kee geessaa dhuguma. Goofto tarratti gooftaa kan taate ati mootidha. Maqaan kee immoo Yesuus jedhamta leencayyuu dida. Jabaa jabaa jabaarra caalu Waaqa sodaattama. Sobdeen beektu amma maqaa kee geessaa dhuguma. Gitaara isaatiin faarfatu nu immoo teephitti waraabna faarfannaa 12 faarfatuun jedhan seeta. Amma ani ganama qophaa'ee bu'ee dammi mokorqoraan tokko bulbulameera. Ananee gidduutti dhugee faarfadhu jechuudha. Faarfannaa 12 gitaara. Faarfannaa 12 kaasittii tokko garasitti guutamee Finfinnee koo gaanas ga'u amma keellatti ofan beekaa kana booda of hin beeku beektaa eessa akka hin jiru. Gara bitti kan deemu namatu na fuudhee deema. Amma ammaatti hin dandeenye sagantoota kana gidduutti qabu dabarsaan ture madarakiitti hin deebine xiqqoo yeroo sagalee koo dheeraa yoo baafadhu waan xiqqoo yeroo waan natti dhaga'amuu fi tajaajila madarakii keessattis ta'alatti hin deebine garuu hojii waldaatti immoo suuta deebi'eera amma maal jedhu garuu xiqqoo immoo amma malee xiqqoo boqochuu fi heeyyamallee fudhachaan jira heeyyama waggaa malee karaa nagaa koo wal qabatee yaaddoon adda ta'ee jiru walumaa dadhabuma duraa malee amma haala kanarra jira waaqayyoon immoo kana booda tajaajila madarakiitti nan deebi'ee yaadan jira. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawwaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. Hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Goofto tarratti gooftaa kan taate ati mootidha. Maqaan kee immoo Yesuus jedhamta leencayyuu dida. Jabaa jabaa jabaarra caalu Waaqa sodaattama. Sobdeen beektu amma maqaa kee geessaa dhuguma. Goofto tarratti gooftaa kan taate ati mootidha. Maqaan kee immoo Yesuus jedhamta leencayyuu dida. Jabaa jabaa jabaarra caalu Waaqa sodaattama. Sobdeen beektu amma maqaa kee geessaa dhuguma.
Gitaara isaatiin haa faarfatu nu immoo teephitti waraabna faarfannaa 12 faarfatuun jedhan seeta. Amma ani ganama qophaa'ee bu'ee dammi mokorqoraan tokko bulbulameera. Ananee gidduutti dhugee faarfadhu jechuudha. Faarfannaa 12 gitaara. Faarfannaa 12 kaasittii tokko garanaaf garasitti guutamee Finfinnee koo gaanas ga'u amma keellatti ofan beekaa kana booda of hin beeku beektaa eessa akka hin jiru garamitti akka hin deemu namatu na fuudhee deema. Mangistuu Baqqalaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe ana Meettaa Roobii waldaa Masarata Kiristoos jedhamu keessattidha. Tajaajila koos kanan jalqabe achi keessatti. Barrinani tajaajila jalqabe bara 92 ka waliigala faarfattoota keessa ture 93 dhuunfaa koon faarfachuun jalqabe. Achirraa hin ka'ee jechuudha tajaajila kanan jalqabe bara 93 guutumaan guututti ofii koo dhuunfaa koon kan tajaajilu jalqabe jechuudha. Egaa mana barumsaa yeroodhaan argachuu hin dandeenyani maatii koo fi hangafan ture ijoolleen naasii ijoolleen afur waan jiraniif isaan barsiisuu fi isaan guddisuu ittiin gore abbaan koo bara 1989 addunyaa kanarraa du'aan boqotanii kana booda ijoollee akka abbaa ta'een guddisuu eegalee jechuudha. Kanarraa qabee mana barumsaa ergan tajaajila jalqabee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Siree jedhamtutti jalqabeen tajaajila kana keessa takkaanan deema takkaattan deebi'a otuman jedhuun haga sana haga kutaa waan ta'e dhuma sanattiin barachaa ture. Kana booda tajaajilaanis fagaachaa dhufe bara 1996 gara gaa'ilaatti galee isa booda gaa'ilaatti galaniin ta'anii hiriira ijoolleenis hin dhufte. 2001 jireenya naannoo sana qabuuf ta'e gara Buraayyuutti dhufe. Buraayyuutti dhufee barumsa koo gargar kutee galgala jalqabe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Buraayyuutti galee sanarraa haga kutaa 10tti Buraayyuma kanatti xumuree jechuudha. Haara galbii gosinaa ta'ee sinaanis sanaa fi 93 kana keessa faarfataa ofii koo fi of danda'ee faarfatu kanan ta'e qaamaan naman argee waa'ee faarfannaa gaafadhe hin jiru kan si dhibu. Akka yaadatti garuu jireenya irraa kan ka'e intini teephii faan qabnu nuyi teephii gooddanyaan koo tokko kan qabu jira. Faarfannaa faarfattoota warra biraan dhagaa isa keessatti akka fakkeenyatti kan fudhu badhaasaa fi shaashitu Kanaadaa deebi'ee Yohaannis Lammii nama faarfataa jedhamu kana kaaseta keessa hin dhagaa dhiyeenyan immoo gindi baratanuuf gamaaf gamana waan ta'eef akkasumaan Dasii Galataa Mokonnon Mul'isaa kunillee na dura jira akkasuma Daammasuu kana nan dhaggeeffadha. Hawwii guddaan qaban ture kaaseta isaanii dhaggeeffadhe garuu waan si dhibu wanti keessi koo yaadu tokko namni akkaataa kanaan ofiisaa biyyaanii faarfataa taa'ee yaadeen beeku hoggaa isaan faarfatan jara kana yookaan waaqatu dhaabbateetti yookaan ergamaa waaqa barreessee faatti kenna jedhee yaadan ture. Garuu faarfannaan natti dhufee yeroo sana asitti meera barumsallee ergasii asii kanan itti yaaduu qabe malee barreeffachuu hin danda'u maal otoo hin ta'in gara faarfannaa 30 ta'u sammuu koo keessaan godheen beekaa ture akkasumatti yeroo sanaa jechuudha. Karaa biraa egaa
sadarkaa dhoksaa faan jiraadha maaliif keessa koo kan jiru ergamaa nagarreen waaqni yeroo natti dhufee faarfannaa natti kennu nagarree wanti gata kun faarfannaa dheedhee namatti namni natti kolfedheen dhoksaa ture dhumarra natti baay'annaan hiriyaa koo tokkotti himee innis immoo akkanan faarfannaa ta'e natti himee na jajjabeesse gara faarfannaa kanatti dhufe walumaa gala yoo roonsii kaasu nama faarfataan qaaman beekee kun akkamitti akkana ta'a akkana godhuu edheeni yeroo sanaaf gaafadhen jiru agan sadarkaa kaasetti tokkoffaa hojjechuu irra ga'utti haala kana nan ture jechuudha nan nama wal barellee ergan kaasete tokkoffaa baasee jirse. Inni hedduun egaa kanaan dura akka tasaa dhukkubsachuu kee fi hospitaala turuu kee beekuu amma immoo maalirra ga'eeraa odeeffannoo isaa utuu nu gaafattanii yaadeedhu naa kaasanii mee maalirra jirta? Amma kana umaan jedhu yeroo sana magaalaa ji'aaf torbee sadii deemanatti fakkaata aga ji'aatti hospitaala Saadamoo isanitti yaalametti deebi'ee ilaalamaan ture. Amma nagaadha jedhanii isaanis ji'a booda mallattoo naddaa sitti dhagaame malee amma haala gaariirra jirta jedhanii geggeessanii. Beellama koo akkasitti naa beellamanii ji'a booda achitti hin deebine aga ji'aatti garuu hordofaan ture qaaman dhaqee bilbilaanis kanan irra jiru na hordofaa turani. Haala gaariirra akka hin jiru natti himanii ergasii immoo amma maan jedhu anis madaalnis naaf gogeera keessa isaatu yeroo xiqqoo natti dhaga'ama malee kun immoo mallattoodhuma inni agarsiisudha malee nagaadha naan jedhan isaanis. Haala kanarra hin jira amma haala gaariirra hin jira maan jedhu. Amma ammaatti hin dandeenye sagantoota kana gidduutti qabu dabarsaan ture madarakii ittiin deebine xiqqoo yeroo sagalee koo dheeraa yoo baafadhu waan xiqqoo yeroo hamaan natti dhaga'amuu fi madarakii keessattis alatti ittiin deebine garuu hojii waldaatti immoo suuta deebi'eera amma maan jedhu garuu xiqqoo immoo ammallee xiqqoo boqochuuf eeyyamallee fudhachaa jira eeyyama waggaa malee karaa nagaa koo wal qabatee addoon adda ta'e jiru walumaa dadhabuma koo duraa malee. Amma haala kanarra hin jira waaqayyoon immoo kana booda tajaajila madarakiittis nan deebi'ee yaadaa jira. Sagalee irratti yeroo darbe sanbattan darbe konfiraansiin qaban ture nan naqee yaadaa ture. Taa'ee gaafa immoo manumatti ilaalu faarfannaa tokko gaafan xumuru faarfanneen tineedhu nan dadhabe tokko caala dhiisuun dadhabe. Nama biraa sagantaa kanaaf ergeeyyuu hafee malee nu biraa miti sagaleen yeroo bahu xiqqoo waan naqee madaa keessaa sana nan jedhuufi. Mudaan keessaa ammoo tarii dafee intiniin ta'u dafee dhukkubni sitti dhaga'ama yeroo amma waggaattuu dhaga'amuu danda'a inni. Jarri moo? Darbee waggaa qorri si rukutu yeroo waan humnaa olii gootu waan akkasiidha. Jannaa goote malee tokko sitti dhaga'amuu danda'a waan jedhu kun jira isaa fi malee. Akkasidha amma haalli jiru karaa biraa nagaadha amma nan deemasii waan jiruun hundumaa nan godha garuu karaa dheeraa deemuu fi sagalee koo walitti fufuu fi tajaajila faarfannaa lama sadii faarfachuu waan akkasii kun yeroo xiqqoo ishii sakkumattidha jechuudha. Waan biraa sittee wanta yeroo korraa waan tokko kun sitti dhaga'amuu danda'a. Naalbaata baafaa waan akkasii kun waan hojii humnaa fi wal qabatu tureenii gaadduuti. Isaan ala ammoo waan addaa dhukkubbiin addaa yoo sitti dhaga'ame malee amma nu biraa yaala keessatti itti jedhaniiru. Amma ammaatti wanti rakkoo nasaatti illee jiru waan jiru hundumaa kabargoon irra waan ta'eef rakkoon addaan jiru dabarsinee irra hundinuu isaa waan jedhu.
Kanaan ala hamtuu rakkoon hin jiru innis ammuma yerootti yaada malee maan jedhu gaariidha. Ji'a kanaa booda isa samma danda'ametti nuni sirra ta'ee yaada. Nama rakkoon biraan jiru waaqayyo isaa jalatti. Tolee, haa ta'u faarfataa Mangee gooftaan fayyaa kee guutuutti si haa deebisu. Egaa namoonni kana dhaggeeffataa jiranis waa'ee keetii fi fayyina waaqayyoo siif taasiseen akka galateeffatan lapheen isaanii rarra'ee si dhaggeeffataa kan turanis egaa yaadni isaanii akka tasgabbaa'u abdii guutuun qabaa. Yeroo kee aarsaa gootee haala irra jirtu nu qooduu keetiif gooftaan guddisee si haa eebbisu. Ulfaadhu. Namni eebbifamaa waaqessinaa eebbisiisuunis galatoomaa. Kaasitii koo jalqabaa kanan hojjedhe bara 1996 bara mangaa'ila koodha. Gaa'ila koo dursee kaasita koo tokkoffaan hojjedhe. Kaanis akkaataa dinqii ture yoo sitti mennumu. Darbaan namaa kan si wajjin hin gaddini jettaa narraan gortuu guyyaa rakkinaa. Walumaa gala gara kaasita kanatti kan dhufame ani kanas hin beekun ture. Tajaajila kanani abbaa kootti ilaalu nama tokkotti gara Wallagga irraa dhufee naannoo keenya ture. Amma sanatti amma sanii oo faarfataa taate namni naan jedhe iyyuu faarfataa ta'uu koo namanne gaafa nani isa sagantaa wayii jira sarratti faarfadhe ati faarfataadha jedhee manni na jajjabeessee natti hime. Kana booda jaarsolii waldaa keenyaa walitti qabee maaliif kaasetan baasu namni kun kaaseta baasuu hin danda'a innaan akkamitti kaaseta baasaa jedhanii isaanittis gaaffii ta'e bakka hin baasaa karaa baasna karaa mijeessina waan tokko goona jedhee inni dubbii kanatti kaasnan bakka faarfannaa isaa kana laallaa jedhanii jaarsolii baadiyyaa beekta garraamota kana akkamitti ilaalla gaafa jedhamu ilaalla walitti qabamneetuma laallaa jedhanii. Saatiin faarfatu nu immoo teeppitti waraabna faarfannaa 12 faarfatu hin jedhan seeta. Amma ani ganama qophaa'ee bu'ee dammi moqorqoraan tokko bulbulameera. Ananee gidduutti dhugee faarfadhu jechuudha. Faarfannaa 12 gitaara. Faarfannaa 12 kaasittii tokko garanaaf garasitti guutamee isatti guutee isa immoo ganaa walitti qabaananii biyya sana bulchu Kilila Astamabaariin jira. Inni isa dhaggeeffatee ganaa saansurdi godha. Innis amma kan jaarsoliin godhani amma ta'e godhanii ganaa immoo akka bulchaa waldaa Masarata Kiristoos naannoo sanaatti immoo kaasettii sanarraa innis ganaa saansurdi waan godhutu jira. Ganaa inni qoonqoon cufamee guyyaa muluu damma sana gidduutti dhugaa faarfannaa fixu moqorqoraa tokko fixeera. Jarris dhuganii garuu na duwwaa miti. Amma kana booda gidduutti kanaan godhanii namichi gara biyyaatti deebi'e. Namichi tajaajila wangeelaa siin jedhu kuni Darrasee Galataa jedhama. Nama guddaa nama karaasaa waaqayyoo warra karaa natti agarsiisan keessaa nama tokkodha. Inni gara biyyaatti deebi'ee gidduutti immoo hin dhaame dubbisaa jaarsoliis isa gaafachuu didanii gidduutti xiqqoo rakkoo isaanitti uume inni dhiisanii anis hin gaafanne calluman jedhe. Kana booda namichi na fudhatee akka Wallagga deemullee itti kaasee akka eessatti gurgurama birrii manaatiin baanuun jedhanii birrii waldaa hin badaa yoo immoo mucaan kun kaasitti kana eessatti gurgurama jennaan Wallaggattan fuudhee bu'ee beeksisaa jedhe namichi kun na fuudhee Wallagga wajjin deemnee mana isaa ji'a tokko na teechisee. Kana booda ani biyya sana keessa amman deemuu danda'u hundumaa tajaajilee namni na bare karaa sana deebinee gara istiidiyoo deemutti dhufna. Finfinnee jiru waldaa keenya keessa barataan ogastiyooloojii barata isheetu caalaa kan jedhamu jira. Isaan haala mijeessedhanii istiidiyoo beekamaa Malkaamutu jira. Yeroo sana beekamaa Malkaamuu biratti hojjechuu deemne ka. Ani gaa yeroo sana waan si dhibu keessa Finfinnee dhufee hin beeku. Finfinnee koo hoggaan as ga'u amma keellatti ofan beekaa kana booda of hin beeku beektaa eessa akka hin jiru garamitti akka hin deemu namatu na fuudhee deema. Jireenyi nu jiraannus badaa maatii kaasitti meera abbaan koo hin jiru maatii ofii fana bulchaadheera jireenyi keenya antineedha. Waldaan kootii tokko naa bitaniiru beekta kootii durii tokko beekta isa gaalli dugda isaarra jiru kootii kaamelii jedhama gaala isaa
gaala wayii dugdarraa sararratti ka'ee jira isan qaba jilba nagaa beektaa gaafa saampilii kennu isaanan dhaqee kenne gaafani faayinaala faarfadhu isumaanin dhaqee faarfadhu faayinaalli yeroo tokkoon hin dhumne gaafani achi deddeebi'u isumaanin dhaqe amma beekamaan maal jedha namicha na fuudhee deemutu jaarsa waldaa bakka bu'ee amma maal goona birrii guddaan baheera birrii waldaa kuni birriin kun bannaan immoo waldaan baduu ishiiti makaraan nutti dhufeera maal goona akkam goona gurguramaa kaasettiin kun jedhee beekamaa gaafata hin gurguramuu jedheen akkam taanaree dhageelleet akkam taanaree hin bannamoo innaan baddee dhiiftee hin beeku hin gurguramuu jedheen achi namichi mana gidduutti maal godha kana booda maaltu godhamaa innaan footoo kaastuu poosteratti hojjetamaa irrabsamaa nan qaldiyan kaasettiin isaa baay'ee gurguramaa footoo kaastuu jedheen footoo akkamittiin kaasna yoo kaasan mana footoo dhattanii kaastu gaale naan maaliin kaasna akkanumatti kaasna jedhee gaafata achi deemi kana wanyu kana waan inni gottotee kan hidhan dhufu kana irraa baasitii shaamuzii wayiitti bitiitti dhaqi kaasi jedhan chi ammas waldaan baajata baaftee shaamuzii tokko naa bittee shaamuzii sanaan footoo ka'ee gara sanatti dhufamee kaasettii sun gara dhumaatti gaafa dhufu achi ba'uudhaaf gaafa ka'u ani gara manaatti deebi'eera yeroo kana baadiyyaan jira nan qotaa yookaan immoo nan hojjedha hojii qonnaa nan hojjedha maatii gargaaraa jedheera kana booda amma kaasettiin hin dhufaa jedhu ani hin beeku hin dhufaa jedhu kana gidduutti gaaf tokko galgala ergaan naa darbe walda'uma keessaa ergaan kai dhaabbadhu dhe ergaan naa darba maayidha wanna tammoo hojjetaa turte kun hin bada jedhe waan ni bakka fedha koon taane jedhe ati akka wajjin hin banne of jabeessisin jedha waan ni naan jedhu seet nanaare gochuun jechichi nani jedhe na keessaa kan dhufe miti yeroo sana ananitti yaadee jiru miti afaanumarra na dhufe yeroo sana waan baay'eetti aaree jiruuf waaqattis nan haara ta'e namattis nan haara ta'e hin beeku yoo balleesse nagalchaaree kan fuudhee achiin naga'ee isaa yoo balleesse subata hojii isaa balleesse ana maaltu nagalchaa wajjin na balleessa jedhee namicha bira deeme anama kaasettii kanaan bakka dhufaa jira waan jedhu malee gaafa dhufu hin barre jarridha qindeessaniiru ani callisee nama gabaree gabaa baatu gabaa bahee waan an nagadachuu gabaa gaafan bahu namni tuu ta'eetti dhaabbata beektaa kaasettiin hin faarfata gabaatti aaraa waan ta'eef akkuma ana meettaa roobitti jalqaba yeroo sana namni isa dura bifa sanaan kaaseta hojjete akkuma sirbaatti illee hin jiru beektaa faarfannaatti dhiisi namni itti naannee bakka gidduudha hin faarfata namni itti naannee akkatti wal caccabsee ilaala ani maaltu ta'e dheeranis nama wajjin fiigee dhaqee gaafa dhaqee nama caccabsee irraa sagalee kootan dhagaa gaafa jedhu duubattiin deebi'ee kana booda namni kaan na argu maal kan isadha biraamee jechuutti deebi'anii ani nan galee haaluma kanaani ka yeroo sana yeroo gaariis ture akkuma atetti yeroo faarfattoonni baay'een hin jirre ture faarfannaan illee gabaarra yeroo baay'ee hin jirre ture baay'ee dhaga'ame anis kanumaanani jireenya koo bifa kanaan waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo
gootiin argachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.